السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابجمتوتا جالتمتوتا ردلتوتا كيا كم نجاها جرتني فيا قبدني بجنجا جراتني هندما كيسانو بكسن جرتني نجا في رحمن ربي قداي سمبرا هاجرات سننجد دبير فجرة إجاكم بكم كان عندنا بكديمون دايو يسنيف شير قدا سننجد تره Yegaa jechuudha guyyaadha kanallee bakka biraa deemee jira akkasuma roon maatiin aantaan maatiin taasiniin jedha guyyaadha kanallee biyya Suudii keessa magaalaa Riyaad iddoo safaraa yookiin immoo ambaasii Riyaad deemee jira akkuma argitanitti achi deemee wantoota tokko kan sirreeffachuu barbaadutu jira hundumti keessanuu akka du'aayiidhaan nan dagannee abdii isinirraa qaba. Gaafa duraa mana yaalaa deemee siniin jedhee ture akkasuma erga mana yaalaatii bahee immoo sochiin kiyyaa karaa safaraatitti itti fufee jira. Kanaaf hundi keessanuu akka amantaa keessaniitti du'aa inaa godhaa akka Rabbiin yaadaa fi muraada kiyya naa guutu siniin jedha. Akkasumas horroonni bakka kana dhaxxanii safaraa kana hedduu rakkataa jirtanii hedduu cinqamaa jirtanii hedduu isin ammaararaa jiru Rabbii isinii haa laaffisu. Waan isin jabaatte hunda Rabbiin isin laaffisee nagahaan gammachuudhaan jaalalaan waan isin feetan hunda Rabbii walitti isin haa qabu sinin jira. Egaa akkuma argitan kun uummanni baay'een kun gara walitti qabamee taa'aa jira. Baay'ee tokko zahmaadha. Viidiyoo waraabuun badaa namoonni hin goosisu sanuu alarratti caafarratti hiriirri baay'ee dheeraa waan ta'eef Egaa kaajachuudha obboleeyyan tiyyaa baay'ee tokko zahmaa qaba zahmaa addaa wayii qaba keessa immoo bilbila nama seensanii aga kana barrii gubbaa qabanne kanaaf obboleeyyan teennaa warroonni ni achi keessa rakkattanii cinqamtanii daa'immanii walii achi keessa aduu isin gubaa jirtu Rabbi isin haa laaffisu isiniin jenna hundi keessanuu warri qilleensa addunyaa irra jirtan du'aa nu godhaa akka Rabbiin waan nu bakka kana dhufneef nu guutee walitti nu qabee waan nu jabaatte hunda nu laaffisee nagaan gara maatii keenyaa yoo gallees nu galchu abdii Rabbiin irraa qabna. Ilmi namaa hundinuu jechuudha gaafa biyya isaatii bahu rakkatee biyyaa baha. Akkasuma immoo rakkoo ilma namaa hin dhumatu yeroo hundumaa namni ni rakkata ni cinqama. Cinqaa kan nama baasu immoo Rabbi alamaa kaaliqa ol ta'e. Kanaaf ummata keenya bakka kana aduun isaan nyaataa ooltee gubaa ganama sa'aatii meeqabbanii galgala galanii Rabbiin rakkoo cinqaa keessaa isaan baasee nagahaan biyya isaaniitti isaan galchu. Obboleeyyan teenya tamanidhaa keessa jiranillee Rabbi hidhaa keessaa nu haa baasu jedha hundi keessanuu du'aa kadhadha. Kan manadhaa keessa jirus akkasi gubataa kunoo kan yeroo safaraa deemanillee akkanatti sa'aatii dheeraadhaaf jechuudha. Dafanii waan namni barbaade namaa hin xumuranii akkanuma namoonni baay'een kunoo ala kanatti gubataa oolanii cincayaa oolanii dhugaa isiniin jedha baay'ee garaa nama nyaatanii haati daa'immanii faachi keessatti ka aduun isii bobeessitee wallaahi dhumatuma ganaa kaane akkasi keessa seenan yeroo keessa seenanillee baay'ee homaa akka isaan fedhanitti wanti isaanii guutamu tokko illee hin jiru. Kanaaf hundumaa kan muraada namaa guutu Rabbii kan yaada namaa ga'u Rabbiin obboleeyyan teennata biyya namaa keessatti akkana rakkattee akkana cinqamtee wallaahi barahaa fi gubaan akkasi isaan fixu kana Rabbiin isaanii haa laaffisu. Namni yoo waa walii godhu dhabees du'aa walii godha. Egaa kun akkanatti waraqaa baafadhaan jedhanii waraqaa keenyatti argisiifataa jirra. Waraqaa kanatti argisiifataa akkasi keessa onu seensisaa jiranii yoo keessa seenne jennee bilbila immoo nutti hin dhiisanii. Kanaaf hundumti keessanuu akka Rabbiin keenya waan hundaanuu laaffisee tika ofiitiif koolaa fi jalatti nu qabatee nagahaan gammachuun jaalalaan gara biyya teenyaatti nu galchu abdii Rabbiirraa qabna. Nama seensanii kun akkana waraqatoota qabaa laalanii yoo sanuu nama sirriitti yaadne dhibee garagaraa qabtaate malee dafanii namaa hin xumuranii. Kanaaf uummanni keenya karaa hundaanuu rakkoo cimaa keessa jira. Du'aayiidhaan akka bira dhaabattan jaalalaa fi kabajaadhaan isin gaafadha. Kamanedhaa keessa jiru manedhaa keessa jira karaa isaa jirus namni tokko galuuf baatii 3 baatii 4 baatii 5 tursiisan jechuudha. Dafanii namaa hin xumuranii. Karaa dudda duubaatiin ammoo sookal namaa eeyyamanii waraabanii poolisootatu afoosan jira achi taruu sodaadhe malee baay'ee tokko nama wannoo godha nama cinqa.
kanaaf kunoo amma achii xumurannee yaanee jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin amma galuudhaaf achii sa'aatii mee qamuudhaaf taa'ullee baanee jirra amma kunoo wal gargallee jirra karaa galiinsa kennaa jechuudha. Rabbiin nagaan nu baasee akkuma nagaan nu baasee nagaan mana keenyattis nu haa deebisu. Garuu immoo namoonni baay'een nu waan feene sootaanii lubbuu teenya takkattiin homaa hin taanu. Namoonni baay'een kan achi rakkatan kan fayyaa hin qabne kan akkasuma ilmoo garaa qabanii akkasuma ilmoof jala qabanii deemanii wallaahi waan baay'ee tokko garaa nama nyaatu. Achi keessa aduun isaan gubaa olee cincisaa olee tarii waan barbaadan sanuu hin argatanii. Osuma waan fedhan sanillee waan baaniif sanillee guutatiin qachi aduun isaan nyaataa ooltee isaan bobeessitee arga sanaa mootuyyuu deemanii jedhanillee hin jiranii. Rabbiin obboleeyyan teenya kaa hin danda'anii danda'aadha akka ofii beekuun cinqaaf rakkoo tana keessaa isaan baasee gammachuudhaan biyya isaaniitti akka isaan galchu hundi keessanuu du'aa godhaafi nu ammaaf qaxaroo nu qabanii galuuf deemaa jirra. Qaxaroon ilma namaa miti qaxaroo rabbii alamaatiitu caala. Rabbiin inshaallah yaada muraada keenya nu guutee hunduma keenya rakkoo biyya namaa tana keessaa nu haa baasu. Yeroo baay'ee kunoo namoonni hedduun kan itti deebi'u ofii qaxaroo qabanii ofii immoo kan nama galchanillee hin argine. Kanaaf wallaahi kunoo gaafa dura illee nu qabanii turanii qaxaroo baatii lamaan booda kottaa nuun jedhanii. Ammallee kunoo lammaffaafis jechaanee jirra. Ammas qaxaroo nu qabanii kunoo galaa nuun jedhanii amma gara manaa deemaa jirra namoota muraasaa waliin jechuudha. Kanaaf hundi keessanoo rabbiin warra rakkattanii cinqamtanii maatii keessanitti galuuf dararamtanii jettanii rabbiin dararaa tana hunda jalaayyuu isin baasee nagaan isin haa galchu. Imalli keenyas imala keeriinuu haa ta'u. Alhamdulillah inni nu jalaayyuu hin dheeressine namoonni baay'een kan ji'oota hedduutti qabaniiftu jira. Kanaaf wallahi alhamdulillah nu kunoo amma waan achi nu daran xumuranne obboleettii tiyyaa waliin galuuf deemaa jirra. Hanga nama sadiitiin dhandheenu jechuudha. Kanaaf isinillee warra achi haftanillee rabbiin carraa bareeda isinii godhee daddaftanii waan barbaadan xumurattanii rabbiin nagaan gammachuudhaan gara maatii keessanii gara biyya keessanii isin haa galchuu jedhee du'aa isinii kadhadha. Isinis hundumti keessanuu hordoftoota kiyyaa ka hedduu isin jaaladhuu fi hedduu isin kabaju haala gaariidhaan obboleeyyan tiyya warroota achi keessa rakkataa jiraniif du'aa inaa kadhadhaa fi jireenyi ilma namaa tuni bu'aa bahii hedduu qabdi. Ilmi namaa kun bakka yaade ga'u waan fedhe argachuudhaaf obsatu isa barbaachisa. Maaliif jennaan biyya namaa tana gaafa dhufan akka salphaatti dhufanii garuu gaafa hin galla jedhan gaafa bishaanii midhaan namaa as keessaa dhumate yookiin bakka jiru sanii dhumate malee bayanii galuun hin danda'amu. Kanaafuu namoonni baay'een kan cinqamtanii daddaftanii waan barbaadan san argachuudhaaf dhabdanii deebitanii immoo ofitti hirrijettanii of cinqitanii of gadditanii isinit dhagiyame wantoota baay'ee keessa seentanii wallaahi wanti akkasii gonkumaa hin ta'u. Maaliif jennaani ilmi namaa tokko gaafa dhalatu akka jiru duniyaa tanarratti wantoonni baay'een isa qunnamu beekaatumaan dhalata. Erga gara duniyaa kanaa dhufnee namni cadhiseetuma nyaateetuma dhugeetuma rafeetuma ka'eetuma du'uuf dhufu hin jiru. Wantoota baay'eedha, rakkoo baay'eedha, cinqii baay'eedha, hiriirii baay'eedha kan ilmi namaa kun keessa taru. Kanaafuu yeroo hundumaa jechuudha yeroo hundumaa obsa qabaannee nama obsa qabu nama waan barbaade san argachuu yeroo hundumaayyuu osoo hin sardamin osoo hin muddamin bakka barbaade san ga'uudhaaf gara fuulduraatitti iddoo barbaade san ga'uudhaaf tattaafatu taanee argamuu qabna malee namni tokko gaafa yeroo hundumaa isa dhagamee kan ufa jiifatu taate bakka ofiin kennine taate qaamni keessan kan isirra jiru fayyaa oo qabaattan alhamdulillah jedha. Maaliif jennaan namoota baay'eedha rabbiin kun waa hedduu argisiise bakka mana dhukanatti. Fakkeenyaaf gaafa engada mustashfaa dhaqee seeneen jedhu dhugaa rabbii hospitaala san keessa nama meeqatu jira ka gajjedhoon jedhee hin dandeenye ka dhaabatee hin dandeenye ka karaanchiin deemu ka harka lutti isaarraa ciramtee qumaa ta'e meeqa kamtu jira baay'eetu jira ka hedduu garaa nama nyaatani meeqa kamtu jira kaachii qalanii amaliyaa godhanii bakka hedduu maqasiin qaqqalanii rakkoo meeqa keessa jiru ka bishaan dhumee galli qibsuu hin dandeenye ka cinaacha jijjirachuu hin dandeenye. Garuu immoo rabbiin kun waa lama kan rabbiin
nuu kenne kan nuti immoo ilmi namaa kun ofirra dagannee yeroo hundumaa qubaan qabne baay'eetu jira. Maaliin yoo jettan fayyaa fi nagaa. Ati gaafa fayyaa qabaatte waan barbaadde hunda argachuu dandeetta. Gaafa fayyaa qabaatte eenyu akka caaltu of beeki. Gaafa fayyaa qabaatte hireen tantee hundinuu siif banaadha. Garuu namni fayyaa qabu waan dhabeen qabu. Fayyaa tana gaafa nurra jirtu xiqqoo nu fakkaatti. Garuu gaafa nu biraa kutte mi'aanisii hedduutu akka nutti dhagahamu. Kanaaf namni harkaa fayyaa qabdu, namni lubbuu fayyaa qabdu, namni sammuu fayyaa qabdu alhamdulillah jedhi akka amantii kamiitittu. Maaliif nagaa yoo qabaatte gaafa fayyaa nagaa qabaatte bakka nageenni hin jirretti wanta feete yoo qabaatte biliyoona rabbaa qabeenya feete yoo taate bu'aan hin jiru. Garuu gaafa fayyaa qabaatte gaafa nagaa qabaatte xiqqoo soo qabaatte si guddatti, guddoonis sanuu si caalti. Kanaafuu yeroo hundumaa nama fayyaa rabbi kenneef tan irratti galata galfatu taa'ee argamuu qabna jechuudha. Maaliif ilmi namaa kamuu bakka yaade ga'uudhaaf dirqama obsatu isa barbaachisa, fayyatu isa barbaachisa. Kanaaf karaa nu deemaa jirru karaa baay'ee dheeraadha. Deemsa sa'aatii lamaati jechuudha. Kunoo kana fakkaata karaan nu irra adeemaa jirrus. Kanaaf hundumti keessanuu gaafa rabbi fayyaa isinii kennee fayyaa teessan tanaan boona, fayyaan gammachuu, fayyaan jaalalaa, fayyaan guddinaa, fayyaan waa hundaa, fayyaan utubaa jiruu fi jireenya ilma namaati. Nama rabbi fayyaa sii kenne fayyaa tanteetii yeroo hundumaayyuu alhamdulillah jedhii rabbi keetitti shakkari waan immoo sirraa hafe rabbii kan kee kadhadhu. Kanaaf ilmi namaa tokko gaafa fayyaa qabaate waa hunda keessaa akka darbuu fi bakka yaade hunda akka gahu haala gaariidhaan qajeelootti addaan baafannee beekuun nurratti barbaachisaadha. Maaliif jennaan anadha fakkeenyaaf fayyaa qabaannaan mana kanaa bahee bakka barbaade kana deemee harka kiyyaan qabee viidiyoo kana waraabaa jira. Osoo fayyaan qabaannee hoo yaadadhuyyuu. Kanaaf rabbiin fayyaa isinii kenne isinirraan fudhatini bakka isin jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii kaaliqa ol ta'e isinirra haa jiraatu isiniin jira obboleeyyan tiyya. Namni fayyaa qabu yeroo hundumaa gammadaadha. Kanaaf fayyaa teessan rabbiin isinirratti haa tiisu isinirraa hin fudhatini. Baatanis galtanis haga rabbi lubbuu teessan addunyaa isinirra kaa'ee jiraattani rabbii keessanitti galata galfadha alhamdulillah jedha. Waan rabbiin isinii lallabe hundattuuyyuu shakkaraa isiniin jedha qaqqaaliiwwan tiyyaa. Akkasuma immoo garana qabee isinii waraabuudhaaf nama viidiyoo keessa mul'achuu hin barbaannetu jira. Afoonii xiqqoo kaameraa mul'isaa jira malee dugda kiyya duubaanis ijoolleetu jira. Ijoolleen shamarranii kaameraa keessa mul'achuu hin barbaadanii. Akkasuma immoo cinaanis karaa makiinaa oofaniinis nama mul'achuu hin feenetu jira. Kanaaf xiqqeessee isinii waraabe silaa guutuu isinii waraaba. Akkuma beektan namoonni baay'een kan fedhii kaameraa keessatti bahuu hin qabne hedduutu jira. Kanaaf alhamdulillah rabbiin karaa nagaa nu deemsisee karaa nagaa qee nagaa man nagaatitti kan nu deebisee rabbii keenya galanni isaa haa ga'u. Amma jechuudha alhamdulillah kunoo mana keenya dhiyaannee jirra. Obboleeyyan tiyya qaqqaaliiwwan tiyyaa hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabajaa. Nagaan deemee nagaan safararraa deebi'ee jira. Yeroo itti aanus viidiyoo isinii maraa inshaallah amma galee jira. Yeroo biraa immoo jechuudha gaafa qaxaroo kiyyaallee gaafa deebi'u maal akka isaan naan jedhan viidiyoodhaan deebi'ee isinii dhufaa. Isinis du'aa naa godhuudhaan na jajjabeessaa akka rabbii yaada muraada kiyya naa guutee nagaa ammaatii kiyyaanis wanna argisiisuuf fayyaa bareedduu miidheertuu rabbi akkanaaf kennu jechuudha. Hunduma keessanuu ani immoo hunda keessanuu hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabaja. Rabbiin ana caala isin haa jaalatuuf itti isin haa aanfatu isiniin jedha. Nama yeroo hundumaa wal jaalatu rabbi nu haa godhu. Jabaadhaa, ulfaadhaa, jiraadhaa, guddadhaa, bakka yaaddanii rabbi isin haa ga'u. Warroonni maatiin aan taane maatiin haa ta'a. Hundi keessanuu wal jajjabeessaa. Turtiin keessan kan waliin taasifne kana fakkaata. Waan nu daawwattaniif galatoomaa horaa. yeroo gaarii isinii haa ta'u. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.